Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa fayyaa keessan. Egaa tole har'a viidiyoo gabaabduu tana keessatti akkaataa obboleessa keenya Abdiisaa Bancaa Jaarraatii fi akkasuma obboleessa keenya Kamaala Abdallaatiif sagalee kennuu dirqaman irratti sagalee isaaniif kennuuf ammoo akkaataa itti kenninu isinitti agarsiisa. Na wajjin turaa isinin jedha. Jalqaba obboleessa keenya Abdiisaa Bancaa Jaarraatiif sagalee akkaataa itti kennuu qabnu. Kun ammoo Oromoo ko dirqaman irratti sagalee kennuu uummata keenya bira dhaabachuu gargaaruu gargaarsi nu goonu inni guddaan sagalee isaa kana kennuu fi bira dhaabachuu qabna. Wal gargaaruun aadaa keenya, wal utubuu, wal bira dhaabachuudha waan hundaanuu. Kanaafuu obboleessa keenya kana akka sagalee kennitanii fi vooti gootanii dorgommii inni addunyaa kanarratti dorgomaaru kan akka injifatu akka bira dhaabbattan kabajaadhaan isin gaafadha. Abdiisaa Bancaa Jaarraa jechuun nama afaan Oromoo keessatti waan guddaa taphataa jiru, gahee guddaa ba'aa jiru. Jijjiirama afaan Ingilizii gara afaan Oromootti Facebook irratti argitan kana keessatti inni gahee guddaa taphataa jira. Akkasumas appilikeeshinoota Play Store keessatti argitan taanaan kan afaan Oromootiin barraa'an fakkeenyaaf kan akka mammaaksa Oromoo, hibboo afaan Oromoo, meeshaalee aadaa Oromoo, seenaa Oromoo waa hedduutu jira. Kana hunda keessatti nama gahee guddaa taphataa jiru. Kanaaf ammoo sagalee inni dorgommii inni itti jiru kana sagalee kenninee fi akka bira dhaabbannu ammas irra deebi'ee kabajaan isin gaafadha. Tole haalli sagalee itti kenninu kana fakkaata. Facebook isaati jechuudha. Kuni fuula Facebook isaati. Fuula Facebook isaa kanarratti liinkii haaluma salphaan argachuu dandeettanii bakkuma seerchii kana seentanii Abdiisaa Bancaa Jaarraa hojjettan seerchii irra isin dhufa. Sana booda fuula isaa irratti inni nu haala salphaadhaan liinkii wajjin sheer godha waan jiruuf liinkuma san irratti dhooftan jechuudha. Liinkiin isaa kunoo fakkeenyaaf liinkii wajjin jira jechuudha. Liinkuun kana entrepreneurship campus. Liinkii isaa kanarratti eegas dhooftaniin booda haala kanaan isiniif dhufa. Yeroon isinii dhufe baay'ee salphaadha. Haala salphaadhaan voot gochuuf sagalee kennuuf ni dandeenya jechuudha. Barreeffama isinii dhufa. Barreeffama sanduuqa keessaa kana qofa barreessuudha. Barreeffama kanneen barreessuudhaan vooti goona jechuudha. Tarii dogoggorri qubee yoo jiraate isin diduu danda'a. Yeroo inni isin dideetti ammoo irra deddeebi'anii yaaluudha. Amma barreeffama barreessa jechuudha. Yooni arreo erga sai booda vooti barreeffama yoo gara barreessin booda voot kan jedhu kana tuqa jechuudha. Voot kan jedhu kana voot now kan jedhu tuqa jechuudha. Erga voot now kan jedhu tuqeen booda akkana ta'ee dhufa jechuudha. Dan jedha filadheera. Thanks for voting jedheera. Now amma commentii kennuudhaaf jechuudha. Akkanuma ol deema. Commentii kennuudhaaf emailii koo galcha jechuudha asitti. Emailii koo galcha. Emailii kiyya kan Google jechuudha. Emailii kooti hotmail.com. Emailii kooti sana booda maqaa na gaafata. Maqaa galcha. Maqaa koo galcha jechuudha. Qulqulluu. Sana booda as biratti commentii barreessa. Enter your comment ka jedhu kanarratti commentii barreessa jechuudha. Commentii yaada keessan barreessitan jechuudha. Commentii kiyya barreessee erga barreesseen booda notify me via email kan jettu sanduuqa kan argitee yeroo namni kamiyyuu commentii godhu dhufee emailii keessan irratti isinitti hima jechuudha. Kanaafi ishee sanduuqa tana mark goona jechuudha.
sanduqa tana mark goona sana booda post comment kan jedhu kana dhoofna post comment jenna okay post comment irratti dheera already xumure jechuudha xumureera kanaaf haala kanaan obboleeyyan koo obboleessa kennaa Abdiisaa Bancaa Jaarraatiif akka sagalee kennitani kabajaan ammas irra deddeebi'ee sin gaafadha horaa bulaa